Minister Abiy Ahmed Tigray gara waraanaa kan seenne abbootiin amantaa ammuma hojii akka jalqaban naamunim waraanni kun kan duraanii caalaa hammaataa ta'uu ibsunim akkasumas Itoophiyaan hulaa galaanaa malee biyya ta'uu akka hin dandeenye jala sararuun dubbataniiru. Masoli galtee dhukaasa dhaabuu haaraa Gaazaaf qophaa'ee gama akka jiru ibseeram. Ananis President USA Donald Trump carraadhumaa jechuu waamaniiru. Garuu Hamas Isra'el nagaa yoo barbaadde guutumatti Gaazaa gadhiisuu qabdi jechuun cimsee dubbate. Ministeerri dhimma alaa Isra'el sagantaan niikuleeraa Iraan akka dhaabbatu tarkaanfiin addunyaa cimuu qaba jechuun gaafate. Ministeerri dhimma alaa Isra'el Geediyoon Saar Iraan sagantaa niikuleeraa ishee akka hin tarkaanfachiifne dhaabuuf addunyaan tarkaanfii hatattamaa akka fudhattu cimsanii gaafataniiru. Ibsi kun kan ba'e erga Iraan dhaabbata niikuleeraa mootummoota gamtoomanii eejensii humna atoomikii idil addunyaa waliin tumsa gochuudhaaf booda. Dabalataanis Isra'el Chaayinaan hawwii niikuleeraa Iraan dhaabuuf akka gargaartu gaafatte. Wallabdee dabalaa dhufeen Iraan balallii idil addunyaatiif naannoo qilleensaa dhihaa fi giddu galeessaa cufuun dhagahame. Akka CNN gabaasetti Iraan sababa nageenyaaf jecha naannoo qilleensaa lixaa fi giddu galeessa biyyattii balallii geejjiba idil addunyaatiif cuftee jirti. Kana malees balalliin biyya keessa fi idil addunyaa naannoo kaabaa kibbaa fi dhiha Iraan haqamaniiru jedhame. Mumichi Minister Abiy Ahmed Tigray gara waraanaa kan seenne abbootiin amantaa hojii akka eegalan naamaniiru. Waraanni kun kan duraanii caalaa hammaataa ta'uu ibsuun akkasumas Itoophiyaan hulaa galaanaa malee biyya ta'uu akka hin dandeenye jala sararuun dubbataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed abbootiin amantaa biyyattii hundi Tigray walitti bu'iinsa fi waraana kana keessa kan seenne hojii keessan ammuma jalqabaa jechuun ajajaniiru. Erga jalqabee boodas dubbachuun faayidaa akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Muummichi walgahii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa Jaaffaa har'aa adoolessa 3 gaggeeffame irratti argamuun gaafii miseensonni mana marichaa kaasaniif deebii kennaniiru. Dhimma naannoo Tigray ilaalchisee gaafii fi yaada miseensa mana marichaa irraa ka'eef deebii kennaniin mana maree kabajamaa kana keessaa ergaa tokko dabarsuun barbaada jechuun abbootii amantaa hundi hojii biraan qabdaniin yeroodhaan Tigray walitti bu'iinsa fi waraana kana keessaa kan seenne ammuma hojii keessan jalqabam waraana jalqabee booda dubbachuun homaa bu'aan qabu jechuun dubbataniiru. Abbootii amantaa alattis waraanni akka hin eegalamneef investeeroota dippiloomaatonni hayyoonnii fi imbaasiin gahee isaanii akka ba'an naamaniiru. Sababni isaas yoo jalqabe waan akka kanaan dura beeknu caalaa hamaa ta'uu ibsanii gama Tigraayin waraana eegaluuf fedhiin jiraachuu fi dhiisuu irratti gaafii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa gaafatameef muummichi ministeeraa humnoonni waraanatti seenuu barbaadan madaallii sirrii hin taane gochaa jiru jechuun ibsaniiru. Dhimmoonni isaan akka madaallii sirrii hin taanetti ibsanii ala addunyaa hubachuu dhabu tooftaa waraanaa amma jiru hubachuu dhabu kan dabalatudha. Kana booda akka durii gaara qabatanii gaara dhiisanii deemuu qofa yaaduun akka hin danda'amne ibsuun fakkeenyaaf waraana Iraanii fi Israa'el kan uume gaara miti yeroon jijjiirameera jechuun ibsaniiru. Akkasumas addunyaa waraana baay'ee gaggeessaa waan jirtuuf Tigray fi abbaan fedhe yoo wal waraane haajaa ishee miti gurras yeroo siin qabdu osoo addunyaan gurra qabaattee Suudaan dhaggeeffatti turte jechuun ibsanii madaallii dogoggoraa kan biraa muummichi ministeeraa kaasan ammoo namoonni fi biyyoonni nu gargaaruu danda'an kan jedhu yoo ta'u biyyoonni kun ofii isaaniitu gargaaruu hin danda'an jechuun ibsanii akkasumas Itoophiyaan ulaa galaanaa malee jiraachuu akka hin dandeenye dabaluun ibsaniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa malee biyya ta'uu hin dandeessu kan jedhan muummichi ministeeraa Eritrea ilaalchisee gaafii ka'eef deebii kennaniin rasaasa tokkollee dhukaasuu hin barbaannu waraanas hin barbaannu fedhii nagaaf qabnu ilaalcha keenyan akka ilaalan barbaanna jechuun dubbatanii dabaluun nuti gama keenyan ce'insa guddinaa fi kaka'umsa guddaarra jirra kun akka duubatti nu jalaa deebi'uu hin barbaannu biyyoota ollaa keenya waliin nagaa barbaanna jechuun dubbataniiru. Garuu wanti akka nagaan hin jiraanne taasisu yoo jiraate of ittisuuf qophii ta'uu dubbachuun kanaafis gama keenya wanti nu yaaddeessu hin jiru jechuun jala sararuun dubbataniiru. Hamas walii galtee dhukaasa dhaabuu haaraa Gaazaaf qophaa'ee gama akka jiru ibseera.
Kanaanis pirezidaantii USA Donald Trump carraa dhumaa jechuu waamem. Garuu Hamas Israa'el nagaa yoo barbaadde guutumatti Gaazaa gadhiisuu qabdi jechuun cimsee dubbatem. Trump Israa'el qondaalota USA waliin erga mari'attee booda dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 walii galuu isaanii beeksisaniiru. Kanaanis waraana kana xumuruuf abdii qabaachuu ibsanim. Akkasumas yaada kana Masrii fi Qatar waliin qooddataniiru. Atomale Ministri Muummee Israa'el Benyamin Netanyaahuun Egereen Hamas kamiyyuu akka hin jiraanneef akkas jechuun kuffisaniiru. Kana booda Hamas wanti jedhamu hin jiru. Qulqullaa'eera dhumeera jechuun dubbateera. Marii cinaatti lolatti fufee jiru sa'aatii 48 darban keessatti haleellaa Israa'el raawwatteen yoo xiqqaate lammiileen Falastiin 300 ajjeefamaniiru. Isaan keessaa itti gaafatamaa hospitaala Indoneeshiyaa Marwan al-Sultaan fi maatiin isaa keessatti argamu. Waraanni kun ajaja dabalataaf kaaba fi kibba Gaazaa keessatti akka bobba'e himameera. Waraanni kun kan eegale onkololeessa 7 bara 2023 yeroo loltoonni Hamas Israa'el keessatti namoota 1200 ajjeesanii fi namoota 251 booji'anii ture. Ergasii as lammiileen Falastiin 57,000 ol kan du'an yoo ta'u irra caalaan isaanii lammiilee nagaa ta'uu qondaalonni fayyaa Gaazaa ni himu. Ministeerri dhimma alaa Israa'el sagantaan niikuleeraa Iraan akka dhaabbatuuf tarkaanfiin addunyaa cimuu qaba jechuun gaafate. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saar Iraan sagantaa niikuleeraa ishee akka hin tarkaanfachiifne dhaabuuf addunyaan tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu cimsanii gaafataniiru. Ibsi isaanii kan nagaame erga Iraan dhaabbata niikuleeraa mootummoota gamtoomanii ta'e ejensii humna atoomikii idil addunyaa waliin tumsa adda kuttee booda. Saar barreeffama X irratti barreesseen Jarman, Faransaay fi Biriteen qoqqobbii Iraan irratti kaa'amee ture hunda isaa akka deebisan gaafateera. Tarkaanfiiwwan kunneen seera waliigaltee niikuleeraa bara 2015 karoora hojii waliigalaa jedhamuunis beekamu jalatti fudhatamu akka qabu himaniiru. Saar yeroon akka dhume akeekkachiisuun akkas jechuun ergaa dabarse. Hawaasni addunyaa amma yeroo murteessaa ta'e kanatti socho'uu fi meeshaa danda'amu hunda fayyadamuun hawwii niikuleeraa Iraan dhaabuu qaba jechuun waamicha taasiseera. Iraan tumsa ejensii atoomikii idil addunyaa waliin taasiftuudhaaf murteessuun ishee baha giddu galeessaa keessatti wallabdeen guddachaa waan jiruuf addunyaa guutuutti yaaddoo guddaa uumeera. Dabaluunis Israa'el Chaayinaan hawwii niikuleeraa Iraan dhaabuuf akka gargaartu gaafatte. Israa'el Chaayinaan humna ishee fayyadamtee karoora waraanaa fi niikuleeraa Iraan akka dhaabdu gaafachaa jirti. Shaangaayitti qoonsilaa waliigalaa Israa'el kan ta'an Raafit Biirim biyyi Iraan irratti dhiibbaa gochuu dandeessu Chaayinaa qofa ta'uu ibsuun osoo Chaayinaan boba'aa Iraaniin bittu ta'ee diinagdeen Iraan ni kufa ture jechuun ibsaniiru. Yeroo ammaa hariiroon Israa'el fi Chaayinaa sababa waraana Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessitee fi haleellaa dhiyeenya kana Iraan biyya Chaayinaatti dhiyoo taate irratti raawwatteef adda citee jira. Chaayinaan guyyaatti boba'aa Iraan barmeela miliyoona 1.7 keessaa gara parsantaa 90 kan bittu yoo ta'u bara 2021 Iraan waliigaltee investimentii doolaara biliyoona 400 mallatteessitee jirti.